Korri guddaan ABO WBO kan waraanni bilisummaa Oromoo gaggeesse milkiin xumuramuu ajajaan ol aanaa ABO WBO ibse. Korri guddaan ABO WBO hoogganoota, qondaalotaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo hirmaachisuun zooniilee lixaa fi kibbatti yeroo wal fakkaataa ta'e ajandaa marii tokko qabachuun gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, milkii fi injifannoon xumuramuunis gabaafameera. Ajandaan marii haala dhimma yeroo kaasuun kan darbe irratti marii gadi fageenyaa gaggeessuun fuulduree qabsoo bilisummaa Oromoofis kallattii kaa'uun yoo goolabamu qajeeltitoota egeree qabsoo Oromoos of keessaa filachuun bobbaa duula WBO itti aanuu qindeeffachuun imaanaa walirra kaa'achuun irree fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e WBO'n milkiin kallattii dhufetti imala eegalee jira. Hirmaattonni kora guddaa ABO WBO kan zoonii lixaa magaalaa Gimbii jalatti gaggeeffame irratti argamanis WBO zoonii lixaa godinoota Wallaggaa Arfan, godina Jimmaa, godina Iluu Abbaa Booraa fi Bunnoo Beddellee akkasumas zoonii giddu galeessaa irraa ajajaa zoonii dabalatee yoo ta'u, yeroo wal fakkaataatti kora isaa gaggeessaa kan ture zoonii kibbaa irraas qondaalonnii fi ajajoonni ol aanaa ABO WBO karaa toora bilbilaa hirmaannaa godhuun ibsameera. Kora kana irratti sagalee tokkichaan murtiin darbe ABO WBO'n dhaaba of danda'e seeraa, heeraa fi sagantaa siyaasaa ABO isa ganamaan kan taliigamu yoo ta'u, dhaaboleen siyaasaa maqaa ABO jedhu seera, heera, sagantaa siyaasaa alaabaa dhiigaan dhuftee fi aasxaa dhaabichaa kan ganamaa akka barbaadanitti jijjiiraa daldala siyaasaa godhatanii uummata burjaajeessan martuu kan seeraa fi seenaan gaafataman ta'uu hubachuun gochaa isaanii aduun itti dhiite kana irraa akka dhaabbatan akeekkachiiseera. ABO'n jiru dhaaba tokkicha kan waraana bilisummaa Oromoof jalatti goblaa godhatee fi jaarmiyaa akeekaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa, walabummaa fi birmadummaa Oromiyaa afaan qawween kabachiisuuf falmaa hadhooftu gochaa jiru qofa ta'us uummanni Oromoo akka hubatu korri ABO WBO'n gaggeeffame waamicha isaa dabarseera. Kan kana irraa hafe dhaabni kamuu maqaa ABO jedhuun deemu hundi gufuu, burjaajii fi walqoodiinsa hawaasa bal'aa keessatti uumuuf yoo ta'e irraa kan hafe qabsoo Oromoo taakkuu tokkollee gara rarraga bilisummaatti kan hin bunne ta'uun beekamaadha. Kana duras mul'atee darbeera. Dhaloonni har'aa kaayyoo fi akeeka ABO kan ganamaa galii gochuun socho'aa jiru waraanni bilisummaa Oromoos daandii dhugaa sanarra hiriiruun saba Oromoo gara mirga boortaan dhorkame akka boortaan deeffatutti gaggeessuuf wallaansoo isa dhumaaf onnee fi hamilee guutuun of qopheessee murtii keessa deebii hin qabneen kora isaa jalqabaa injifannoon guduunfateera. Humni diinaa qophii kora kanaa irraa eegalee haga xumura isaatti fashalsuuf irra deddeebiin yaalii taasises milkii malee qolannaa gooticha waraana bilisummaa Oromoon kallattii lachuu lixaa fi kibbatti kolaafameera. WBO'n qubsuma diinaa jala taa'ee lolaa kora gaggeessaas lolee gootummaa, cichoominaa fi dandeettii qabu diinatti agarsiisuufis dhimma itti baheera. Xumura irrattis ABO WBO'n ajajootaa fi qondaalota waraana dhaabichaa kan yeroo kamuu caalaa duratti furgaasuun dhaaba jabaa fedhii dhimma Oromoo kabachiisu taasisu jedhee itti amanu of keessaa filachuun milkiin goolabee miseensonni kora guddichaa irratti hirmaataa turan gammachuu isaanii dhiichisaan ibsatanii galfata qabsoon itti kennite kudhaammachuun addaan gara kallattii bobbaa ofiitti imalaniiru. Bifa kanaanis korri waraana bilisummaa Oromoon gaggeeffame haga kora ABO itti aanutti Jaalmarroo Dirribaa ajajaa ol aanaa ABO WBO gochuu yoo muudu, Jaal Gammachuu Abbooyyee ammoo itti aanaa ajajaa ol aanaa ABO WBO gochuun filateera. Qondaalonni waraanaa sadii koree qaama ajajoota olaanoo ABO ta'uun birkiilee adda addaa irratti dabalataan kan muudaman yoo ta'u, qaamni ajajoota olaanoo ABO WBO's gurmuu miseensota 5 ni qabaata jechuudha. Akkasumas Jaal Odaa Tarbii dubbii himaa ABO WBO idil addunyaa ta'uun akkaatuma duraanitti hojii isaanii akka itti fufan korri guddaan ABO WBO murtii dabarseera. Dhimmoota ABO WBO ilaallatan irratti dalagaan dalagamu kan birkiilee garaagaraa namoota ajajoonni ABO WBO qajeelchaniin akka itti fufu kan murtaa'e yoo ta'u, yoo barbaachisaa ta'ee argame qofa haala fafaa fi mishooma isaa ilaaluun gara fuulduraatti kan ibsaman akka ta'es korri ABO WBO murteesseera. Kanaan alatti namoonni ofumaan of tolchuun ofumaan bakka of buustanii dhimma waraana bilisummaa Oromoo fi egeree qabsoo Oromoo ABO WBO'n durfamtu irratti burjaajii, murtoo wal muraa kan qabsoo sabaa sharafu, borcan gongumaa kan ABO WBO bakka hin buunee fi ejjennaa WBO akka hin ibsine ta'us akkasumas hawaasa keenya bal'aaf mirkaneessuu barbaanna. ABO WBO'n dhaaba gurmuu jabaa of danda'ee naamusaa fi sansakkaa loltuun bilisummaa ittiin masakamuun kan iccitiin qabsoo gaggeessu malee dhaaba keessaa fi diida isaa kara deemaan hundi seenee laaqu miti. Qabsoon Oromoo dirree jirti, qabsaa'anis Oromiyaa keessa jira.
Kana waan ta'eefuu warri wareegama qabsoon feetu kaffalee dungoo ta'uun waanjoo gabrummaa jalaa saba bilisa baasuuf fedhii qabu hunduu tokko haala garaagaraan warri waraana bilisummaa Oromoo keessaa of moggeessitan, lama akkasumas warri biyyoota hambaa teessanii qabsoo hoogganuu feetan akka jaarolii Tigraay warra hokkootti rarra'ee dirreetti argame saba isaaf kallattii kennaa jirutti kottaatii dirree keessatti argamaa qabsoo bilisummaa saba keessaniif gumaacha taasisuu darbees aarsaa barbaadamu kaffaluun egeree uummata Oromoo irratti murtii darbu keessaa qooda qabaadhaa jechuun woboon dirree qabsootii akka argamtan waamicha isiniif dabarsa. Sadii uummanni Oromoo bal'aan baroottan darban hedduu roorroo gabrummaa hadhooftu mirga namoomaa akka namaatti namni qabaatuu qabullee dhabuun akka bineensaatti daggalatti qe'ee ofii irraa danfamaa jiraattan gidiraa akkanaa jalaa ba'uuf wallaansoo ishee xumuraa waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuun irree cunqursaa yeroo isa dhumaaf cabsuuf falmii akka finiinsitan abaawoon waamicha isiniif taasiseera. Afur qeerroon bilisummaa Oromoo akkuma kanaan dura itti jirtan ammas dachaan jabinaan of gurmeessuun bakka woboon diina itti lolu maratti diina irraa hiiktanii of hidhachiisuun falmii cunqursaan kokkee wal qabaa jirtan cimsitanii akka itti fuftan abaawoon dhaamsa isiniif dabarsa. Dalagaan qabsoo eegalee takkaa dhaabbattee hin beektu boris hin dhaabbattu. Itti wareegamnee yookiin galmaan geenyeetu goolabamti. Kora guddaa abaawoo woboo adoolessa 25 2021 an Hawwii Qalbeessaati. Injifannoon uummata